Kabiraan hareenii mana siree qofa bullee baay'ee naare baay'ee natti dhagahame guyyaa sana dhabuu kootti. Naa akkas ta'e mudannoo baay'ee qabna naaf jaanko naa ta'u. በጣም natti dhagahame miti. Natti dhagahame yaaddee ta'e Finfinnee dhaabatee dhattee guyyaa tokko tuun argin bultee guyyaa lammaffaatti dhattee qalabatii godhattee iraatii nyaattee gaafa gargar baatu maaltu sitti dhagahama masiin. Hambade. Hai. Wayyo. Dhugaatus tite naartu amnan boo'e garuu dhugaa rabbii maaliif? Booniyee awwaan tokko sitti immoo ani amma jechuun jaalalli kee wajjin akkasii kanan ta'uu barbaada jechuun bakka haalamin firaachaa sodaa tokko malee jaalkoo wajjin bakka akka garaa kiyyaa akka nani barbaadu si galee kan naa kabaja kennu kan nama Amala yeroo sanatti ani nan duuriyaa amalee amala kan biraa amala dhiiraa namni waliin hin qabula. Garuu jireenya koo keessatti nan dhugaa nan qaamaa nan sirbaa amalli koo kana bichittiidha. Galoo ko thank you. Enna galoo lubbuu live gooni sanaan rukutu turte. Enna dhaggeeffadhu. Yeroon asiitii Finfinneedhaa deemu beekta gaadha nama argataateeti simmeetiin si keessa jira miti dhala namaati. Simmeetii qaba. Namni tokko immoo simmeetii qaba. Eegala miti. Waggoota tokko ji'oota amma kanaaf haasofsiisee guyyaama tokko jechuudhaan guyyaama tokko wayyoonis. Waynee guute. Bakka arrajaa koo nan argadee gaafannee hin danda'amu naan jedhan. Deemu waan baay'ee fuuldura kee dhufe miti waggaa akkasii. Waan baay'ee akka itti karoortee hin deeme immoo. Wayyoo arbee goedha. Utuu guyyaan sun ta'eera ta'eeti akka taarikiitti odeessan ture garuu hin eeyyamne achumaatii homaa miti. Qoyeessi gaafsanaan zimitteeti moo ol deebitee? Bakka innis nan deeme bakka qalabatiin godhanne nan galle bakka. Arootu na fuudhee dhaqee ka aroo wajjinan ture obboleessa koo aroo beektanii? Yaa araarsaa beeka. Aroon na wajjiniin ture bakka asuma wajjinan deebee gale. Danda'a footoo kee gadi galagashuu danda'a. Jireenya kee ol kaasuu jireenya kee gadi galagashuu garuu hin danda'u. Yeroo footoon kee gadi galagalee isaan si arrabsanatti ol galagaltee taa'aa jirta kun akka kanatti. Sii galeera yeroo isaan dhoqqee sitti diban yeroo isaan footoo kee guban yeroo isaan maal kee godhanii ati akka kanatti taa'aa jirta. Jireenya kee irratti kan murteessu sii fi uumaa keedha siif waaqa keedha. Waaqayyootu gara addunyaa kanaatti si fide malee namni ofii isaan gara addunyaa kanaatti si hin fidne. Kanaafiyyuu obboleettii koo abdii kee hin kutatiini. As keessa kan jirtan namoonni as jirtanii namni hundumtuu itti tolee jiraata isinitti hin fakkaati. Namni hundumtuu gammadee, namni hundumtuu boonee, bashannanee, namni hundumtuu akkas ta'ee waan jiraatu isinitti hin fakkaati. Rakkina mataasaa qaba, gaaffii mataasaa qaba, hiraarama mataasaa qaba, gidiraa mataasaa qaba, mataa dhukkubbii mataasaa qaba, kirediitii mataasaa qaba. Inni kaan liqeeffatee nyaateen kaffallee, inni kaan liqeeffatee mana kiree kaffallee garuu liqiin irra jira. Inni kaan mana kireetti akkatti galuu dhabee dhiphina mataasaa nyaachaa jira. Inni kaan agabuusaa bulee agabuusaa oolaa jira. Inni kaan gidiraa meeqa dabarsaa jira ilmi namaa. Kanaaf isin immoo warri carraa qabdanii, isin immoo warri yeroo qabdanii, warri young generation taatan kuni ganaa yeroo qabdu, hojjechuuf yeroo qabdu, nyaachuuf yeroo qabdu, uffachuuf yeroo qabdu, gaa'ela godhachuuf yeroo qabdu. Wanti hundumtuu yoo kufe waan hundumaa kuffiftanii overcome gochuu qabdu. Irra aanuu qabdu. Malee jalatti kufuun qabdan. Rakkina jalatti kufuun qabdanii, dhabiinsa jalatti kufuun qabdanii, abdii kutannaa jalatti kufuun qabdan. Wanti fedhe yoo dhufe irra aanuu qabdu bakka akkasitti amanuu qabdu. Kana ofii wajjeeftan fakkeenyaaf funyootti diramtan maal bu'aa argattu mee?
si'ooltu sin eeggata. Fakkeenyaaf akka amantii keenyaatti anillee amma isaatii kana waa'ee amantii kaasuun barbaadu. Akka amantii keenyaatti namni of ajjeese jennaan si'oolitti gala. Abidda bara baraatti gala jennee amannaan nuun. Amma waa'ee amantiin kaasu dhugaa waaqayyo parpaziin kos kaayyoon kos kanaaf hin dhufne dhugaa ba'uuf hin dhufne. Ani waa'ee fayyisuu Yesuus Kiristoos dhugaa baan beektu hundi keessanii garuu iddoo kana dhaabadhee kana fayyadamee imimmaan obboleettii koo fayyadamee kana dhugaa ba'uun dhufne dhugaa waaqayyo. Garuu adaraa keessan dhiisaa bakka abdiin kutatiina wal jabeessaa bakka kolfaa gammadaa atis lammaffaa boossee imimmaaniin iji keessatti diimatee abdii kutattee akkas taatee miidiyaa kanarra dhufuun qabdu bakka kolfaa gammadaa dhugaan isinitti diina qabdu taanaan immoo ija diina keessanii duratti guddachuu qabdu bakka ija diina keessanii duratti gammaduu qabdu bashannanuu qabdu malee eenyuuf jettanii mataa gadi qabattu eenyuuf jettanii bara kiinaa dhudhu eenyuuf jettanii duutu sin eenyuuf jettaniiti maan ati immoo biiftuuni yaangiidhaati baay'ee ijoolleedhaati akkan si argaa jirutti saatii kana nama abdii kutatu miteeti indee dhala isaanii kan arganii iyyuu kan ganaa fiigeenii achi ga'a baradheen achi ga'a hojjedheen achi ga'a daldaleen jireenya koo jijjiiradhanii kan iyyaanne iyyuu jaartii waggaa 70 waggaa 60 meeqatu akkooliin keenya meeqa jechuudha akka isaanitti abdii godhatanii jiraatan. Waan isaan haasaan seenaa isaan haasaan isin immoo irra fiigdanii jalaa ba'uu dandeessu hariitanii qabachuu dandeessu. Barattanii qaroomuu dandeessu, dubbistanii qaroomuu dandeessu, seenaa mataa keessanii barreessuu dandeessu, sammuun dhaloota meeqaa sammuu jenereeshinii meeqaa jijjiiruuf humna qabdu albuudatu sin keessa jira sin akkamitti abdii kutattu sin. Mucaan kana fakkaattu ijoolleen akkasii daa'imni akkasii kan ganaa fiigdee hin quufne kan fiigdee iddoo garaa ishee hin geenye kan arreeddee qabachuu dandeessu kan maqaa biyyaa dhoofsisuu dandeessu mucaan biiftuu fakkaattu kuni. Abdii kutattee boossee imimmaanii jirra akkas ta'uu gaafan arguun nan gadda na dhukkubaana dhugaa waaqayyo. Kanaaf adaraa keessanii of hin goyyoomsinaa bakka isa meekaappiin isin goyyoomsee isa asirraa ijoolleen meeqatu rakkina meeqa qabanii abdii kutannaa meeqa qabanii kolfaa oolan argitanii ana qofatti jireenyi badee ana qofatu lafa jala jira ana qofatu abdii kutate ana qofatu agabuu jira ana qofatu akkas ta'e jettanii warra abdii kutattanii miidiyaatu isin goyyoomsaa jira. Komentii sassaabdaniitti hin jiraattu taanaan immoo komentiin isin hin jiraachisu. Waan barattanii waan nama barsiisattanii yaaddan dhoobaa maxxansaa sana jalatti komentii dhufee kan barreessu dubbistaniitti jireenya keessan wajjin walitti hin firoomsina. Na baay'een dubbadhee dhiifama guddaa namni baay'ee jira nama 4,000 oltu jiru. Yoo dubbattillee baasawee si dhaggeeffachaa irra ምክንያቱም ana ለምሳሌ nama abdii kutee haa ta'u jireenya hin barbaadu odoo ta'eewu nama baay'ee naasaa kee kanarraa hin barata namni sammuu qabu tokko jechuudha badhaamti hawaa tokko sitti immoo kan boonii kanaa wal bira qabee gaafa yaadu ani asitti nima dhagee akkam jedhee sitti miidiyaan kun na guddisiisiin jechuu nan danda'a. Namni na beeka badhaamti tigilii guddaa tokko keessa darbeeni kana miidiyaa kanatti nama ta'ee dhaabbadhee deeme geetaan badhaamti tigilii guddaa hin beeku naggasaa jedhamu asirra jiru kun xiggii darajaa dirasii na beeka yemirri jecha dhala namaan dabarsine buutuu dabarseen as dhaabbadhaarra nama danda'ee dhaabbate yoomumaan ta'uu baadhee even miila tokkoon dhaabbadhe miila lamaan hin dhaabbanne ishuma kana'u gaafa nani gadi ba'ee kolfu beektee ani suuqii keessa nagadaa akka nama kamii qaxaramee suuqii keessa hojjedha. Isuma kana'u dhufanii maal naan jedhu beektaa gisee baay'ee suuqii abbeetis seetii immoo kanaateetis seetii immoo qaxaramtee keessa hojjetta. Sanuu abashaa jala qaxaramtee hojjetta. Badhaamti jecha sammuu kee tokko baay'ee siin jedhu garuu